100 rockets towards northern Israel. Associated Press عن نعيم قاسم. 720 الذي يضع إطار في غزة من الجنسيات الأجنبية، ووصلتنا طلبات هذه الدول. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 4 عمليات عسكرية. إسرائيلية أوعز للشرطة باعتقال Akkam oltan kabajamtoota hordoftoota keenya ijoowwan oduu qabannee dhiyaanneeti jirra. Dura dursuun hangafoota isaanii isin beeksifna. Lubbuu siviilota 38,11 galaafachuun 90,000 ol qaamaa hir'isuun gara 30,000 ol ta'an achi buuteen dhabamee waraanni Gaazaa kan Hamaasiif Israa'el gidduutti deemsifamu arras qondaaltota Israa'elii waraanaa gurguddoo ta'an 3 nyaate akkasumas loltoota 2 kan galaafate ta'uudha maddeen Times of Israel akkasumas miidiyaan idila addunyaa gabaasuu irratti argamu. Marii waliigaltee tibba darbee dhiyaateen yaadota Hamaas fooyyesseen ilaalchiseetiin Benjamin Netanyahu fudhachuudhaaf walii galuu ministeerri muummee Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Atani beeksanii jirani. Tinijoo marii kana maali akkasumas Hamaas maal jedhee Israa'el gama isheetiin yaada akkamii dhiyeessite kan jedhuu fi ergaa bilbilaa keessatti yoomi akkamitti kan jedhus qaama balballoomii har'aati. Keettiiwwanii fi misaa'eelonni akkasumas dirooniin Hizbollaan butaa Libaanos irraa gara Israa'el magaalota hedduu irratti harca'aa oole lubbuu loltoota 11 galaafachuun siviilota 17 ol madaa'uudha Israa'el beeksiftee jirti. Aleellaa humnoota gamtaa warraaqsa milishoota Islaamaa Iraaqii fi Hawtii miidhaa cimaa Eelaatiif Haayifaa irratti dhaqqabsiisuu fi kaapteenota 4 battalatti lubbuun darbu hoteelonni 3 miidhaa siviilota 19 irraan ga'uu dhagahamee jira. Kanas balballoomii keenya keessatti dhageettu. Iraan filannoo pirezidaantummaa pirezidaantii Ra'iisii bakka buusuuf marsaa xumuraa Dr. Masuud Pirezeshiyaa fi Sa'iid Jaliil gidduutti gaggeessitu sagalee kennaa jirti jedhamee jira. Dr. Masuud Pirezeshiyaan hudhaa Iraanii fi akkasumas warra dhihaa Ameerikaa jidduu jiru daranuu kiyyoo kana kutuun Iraanii fi addunyaa walitti baasuudhaaf nama imaammataaf mul'ata guddaa qabu ogeessa yaalaati jedhamee jira. Akkasumas Sa'iid Jaliiliin sagalee lammaffaa kan qabu dhaabbata niwukileerii fooyyessuu fi imaammata niwukileerii Iraan hidhachiisuu irratti nama cimaa jedhamee jira. Gama biraatiin malaammaltummaa fi kiraa sassabdummaa Iraan keessa jiru ni hir'isa jedhamee itti amanamee jira. Balballoomii oduu keenya galgalaattiin mormiin Keeniyaa olaantummaa biyyattii keessatti kan deemaa jiru ta'uudhaa fi akkasumas haalli ammaan komii lammiilee biyyattiidha lubbuu 30 ta'an kan nyaatee fi mootummaan Wiiliyaam Ruuttoo nurraa habuu siyaasa biyyattii irratti gabaasa bal'aa qabna. Ministeera Indiyaatii fi akkasumas pirezidaant Puutiin wal arganiitiin waliin dubbatanii jiran jedha. Taas miidiyaa fi Aljaziiraan akka gabaasanitti erga wal waraansi Yukireeniif Raashiyaa eegale Raamondraa Mandii fi pirezidaant Vladimir Puutiin wal arguun kun kan jalqabaati jedhamee jira. Biyyoonni lameenuu dhimma wal waraansa Raashiyaa fi akkasumas imaammata biyyoolessaa fi hariiroo diinagdee akkasumas imaammata alaa irratti ni mari'atu jedhamee jira. Muummeen ministeera Indiyaa Raamondraa Mandiin filannoo marsaa lammaffaa tibba kana mo'achuu isaatiin wal qabsiisee ergaa baga gammaddanis jalqaba irratti kan dhaamee fi pirezidaantii Puutiidha jechuun miidiyaaleen kan wabeeffatan gabaasni bal'aan keessatti dhiyaatu. Keessattuu walakkeessaa Yukireenitti cabsee kan seenaa jiru waraanni Raashiyaa humnoota neetoo fi Ameerikaa cabsee olaantummaa isaanii to'ataa jiraachuudha miidiyaaleen gabaasaa jiran. Gabaasa keenya bal'aa keessatti Raamondraa Mondiif akkasumas pirezidaantii Puutiin maal mari'atu kan jedhuu fi wal waraansi Yuukireenii fi Raashiyaa gidduu haara galfii ni argata kan jedhuu fi keessattuu odeeffannoo maddeen Rooyitarii fi Interfact baasaa jiraniin dhimma Gaazaa irratti fi akkasumas lammiilee Gaazaa deeggaruu irrattis ajandaan ijoo biyyoota lameenii tokko kana jedhameeti jira. Dhimma filannoo pirezidaantummaa fi hariiroo Iraan baha giddu galeessaaf dhiyaa wajjin qabdu irrattis waliin dubbatu jedhamee jira. Kanas bal'inaan kan irraa galaalchinu qophii keenya
ijoo oduuwwan har'aati. Walwaraansi Suudaanii fi gareewwan lamaanuu irratti qoqqobbiin kaa'amuuf murtoo irratti dhiyeessu kan jedhan Aljazeera, BBC, Ajaans France Al Arabiyaa, Hindustan, Reuters, Wihoo, waan Indiyaa, Almaasira, Irnaaf Press TV irra akkasumas dhimmoota haarawaa gidduutti uumaman kan kana fakkaatan hunda isiniif dhiyeessuudhaaf jirra. Qophiiwwan ijoo keenya har'arraa kaasanii yeroo hunda dursa kan isinii dhiyaatan ta'uu gamanumaan isin beeksifna. Isinis like, share gochuudhaan yeroo kamiyyuu caala nu jajjabeessaa. Kanneen YouTube kanaaf haarawaa taatan ammoo subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Odeeffannoo waayitawaa argachuuf like gochuun dagatinaa isiniin jenna. Sagalee Mujaahidota, Caayaa News Teknoolojii.